Dr. Birboo Caalaan jedhama. Har'a wantoota salgan fayyaa walqunnamtii saalaa miidhan irratti waan tokko isinitti himuuf dhufe. Sanumaaf isinis hanga dhumaatti nu hordofaa jechuun barbaada. Akkuma beekamu namni baay'een utuu hin beekin wantoota fayyaa walqunnamtii saalaa isaa miidhu baay'ee godhaa oola. Yookaan immoo tarii hubannoo dhabuurraanis ta'uu danda'a. Haa ta'uutii garuu immoo fayyaa walqunnamtii saalaa akkuma fayyaa biraa kan eegamuu qabudha. Sana namni kamuu irratti walii gala. Dhiiras haa ta'u dubarri walqunnamtii saalaa ishee fayya qabeessa akka ta'u ni barbaaddu waan ta'eef yookaan ni barbaada sababii ta'eef jechuudha. Anis wal qabateetan har'a wantoota salgan fayyaa walqunnamtii saalaa miidhan irratti waan tokko isiniin jechuu dhufe. Maalidhaa tokkoffaa tamboo xuuxuu. Tamboo xuuxuun wantoota fayyaa walqunnamtii saalaa miidhan keessaa kan jalqabaati. Innis maalidhaa akkuma beekamu tamboo keessa haara tamboo keessa keemikaala baay'ee jira. Achi keessaa toksiin kan ta'an jiru directly leaving spermii damage kan godhan ni jiru. Toksinoonni haara tamboo keessaa jechuudha. Akkasumas akkuma namni hedduun beeku tamboo xuuxuun dhukkuboota hedduudhaaf nama saaxila. Tokko directly miidha akkuma nama isin jedhe, lammaffaa immoo karaa naannawaadhaani. Karaa naannawaa yoo jennu kana durallee karaa Facebook yaateen barreessaa tureera. Miidhaa tamboo xuuxuuf fidu diteelii barreessaan tureera. Akkuma miidhaa biraa qabu yookaan dhukkuba biraatiif nu saaxilu dhukkuba fayyaa walqunnamtii saalaa keenyaa kanarree ni miidhaa jechuudha. Dhukkubni biraa inni fidu sunillee naannee haalli inni dhukkuba fayyaa walqunnamtii saalaa keenya miidhu kanaafillee dabarsee nu kennu ni jira jechuudha. Saniif hanga danda'ameen namni kamiyyuu tamboo xuuxuun miidhaa biraa hedduullee waan qabuuf hanga isaa danda'ame warri hin beekne warri hin jalqabin jalqabuu dhiisudha. Warri immoo kan jalqaban ta'e karaa isaanii danda'ameen hanga danda'ametti dhiisudha jechuudha. Walumaa galatti fayyaadhuma isaa kamuu eeggachuuf jechuudha. Inni biraa alkoolii heddummeessuu. Alkooliin egaa akkuma hanga akka tamboo xuuxullee ta'uu baatu fayyaa qaama keenyaa irratti dhiibbaa guddaa qaba. Keessattuu yoo baay'atee fi warra araada qabaniif kallattiidhaan yeroo baay'ee alkooliin kan miidhu kallattiidhaan turuu keenya daamee godha alkooliin yeroo baay'ate. Akkuma san alkooliin namni alkoolii heddummeessu hormoonii dhiiraa akka gadi bu'u taasisa. Hormoonii dhiiraa yookaan immoo testosteroon kan jedhamu san tarii beekuu dandeessu akka gadi bu'u taasisa. Testosteroon sun immoo fedhii walqunnamtii saalaa keessatti gahee guddaa qaba. Kanaaf gaafa testosteroon sun gadi bu'e namni sun fedhii saalaa walqunnamtii saalaaf inni qabu dikriis ta'a yookaan immoo hir'ataa deemaa jechuudha. Saniif alkooliinis wantoota fayyaa walqunnamtii saalaa miidhan keessaa isa biraadha jechuudha. Sadaffaan furdina seeraan alaa yookaan immoo central obesity isa nu jennu sanidha. Furdinni seeraan alaa kun karaa baay'eedhaan fayyaa walqunnamtii saalaa miidha. Karaan tokko dhukkuboota biraatiin nu saaxiluudhaan kan akka dhukkuba dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba sukkaaraa fi dhukkuboota biraatiin nu saaxilee dhukkuboonni sun immoo fayyaa walqunnamtii saalaa keenyaa kan miidhanii jechuudha. Akkasumas ofuma isaatiin illee mataasaa central obesity yookaan borciin walqunnamtii saalaa keenya fedha akka dhabuu fi haala ka'iinsa qaama isaati irratti illee effektii qabaa jechuudha. Saniif furdinni garmalee kunillee wantoota fayyaa walqunnamtii saalaa miidhan keessaa isa biraadha jechuudha. Arfaffaan dhukkuboota tokko kan akka dhukkuba onnee. Dhukkubni onnee illee wantoota salgan fayyaa walqunnamtii saalaa miidhan keessa jira. Akkuma beekamu walqunnamtii saalaa keessatti ka'uun qaama saalaa dhiiraa gahee guddaa taphata. Ka'uu qaama saalaa dhiiraa kanaaf immoo wantoonni wal wajjin fayyaalessa ta'uu qaban ni jiru. Isaan keessaa tokko sirna marsaa dhiigaa fayyaalessa, sirna narvii fayyaalessa, sirna hormoonii fayyaalessaa fi saayikoolojikaalii heelzii ta'uu gaafata. Kun wal wajjin yoo heelzii ta'anidha kan qaamni saalaa
dhiiraa tokkotti ka'u isa kana karaa feesbuukii isinillee amma tokko yeroo ta'e isinitti himeen ture warra na hordofaa turtanii fi namni fayya qabeessi tokko qaamni saalaa isaa ka'ee dhaabbachuudhaaf yeroo impalsiin yookaan immoo karaa ija arguutiin isaa ta'u karaa dhaga'uutiin yeroo miirri itti dhaga'amu sirni hormoonii sunii fi sirni marsaa dhiigaa sun wal ta'ee qaamni sirni marsaa dhiigaa sun karaa sirni marsaan dhiigaa yookaan blood circulationiin karaa qaama dhiiraatti deemu baay'ee dabaluudhaan qaamni dhiiraa akka ka'eetoo erreekti ta'e yookaan immoo dhaabatu taasisaa jechuudha. Sun ammoo wal quunnamtii saalaa keessatti gahee guddaa taphata. Namni dhukkuba onnee qabu dhiigni karaa qaama saalaatti yaa'u sun akka gadi bu'u godha jechuudha. Sun immoo qaamni saalaa sun akka ka'ee dhaabbanne yookaan immoo dhaabbatee sadarkaa wal quunnamtii saalaatiif kan hin geenye akka ta'u godha jechuudha. Akkasumas sababa dhukkuba sanillee jiraate sababoota dhukkuba saniitiif qorichoonni fudhatamanii jiru. Qorichoonni sunillee hanga tokko fayyaa wal quunnamtii saalaa kan miidhanidha. Kanaaf wanti godhamu tokko dhukkuba onnee namni tokko yoo qabaate qoricha isaa seeraan fayyadamuudha. Hanga isaa danda'ameen qoricha isaa seeraan fayyadamee of eeggannoo taasisuudha. Mallattoolee dhukkuba onnee sun yoo irraa bade yoo isa seeraan to'atame qoricha isaa fudhatee sammuu fayyaa wal quunnamtii saalaa nama sanii deebi'uu fi danda'a jechuudha. Inni biraa miidhaa spinal cord I think ni beektu. Duratti sirna narvii keessatti sammuu fi spinal cord jennee baranne tokko I think ni yaadattee yaada. Spinal cord jechuun paartii sirna narvii ta'ee kan lafee dugugguruu dugdaa keessa si gadi qajeelee uraawwan lafee dugugguruu dugdaa keessa gadi qajeelu jechuudha. Wanti isa akka miidhamu godhu fakkeenyaaf balaa aksidentiidhaan ta'uu danda'a, dhukkuba tiiviitiin illee ta'uu danda'a, dhukkuba biraatiin illee ta'uu danda'a. Saniin wanti sirna spinal cord keenya miidhu kamiyyuu fayyaa wal quunnamtii saalaa keenya irratti dhiibbaa guddaa qabaata jechuudha. Usually garuu warri spinal cord injury qaban ka'uu irratti osoo hin taane qaamni saalaa dhiiraa isaanii ejaculate yookaan immoo sanyii kormaa kan dhangalaasne godha. Inumaayyuu yeroo tokko warra priapismii waan jedhamu jira. Priapismii jechuun si'aayina tokko malee qaamni saalaa dhiiraa ka'ee sa'aatii 4 oliif yoo ture inni sun priapismii jedhama jechuudha. Priapismii kana wanti fidan baay'eedha. Achi keessaa spinal cord injury kun wanta priapismii kana fidu keessaa isa tokko. Priapismiin kunillee deebi'ee ciisuu dadhabuu qaama saalaa yookaan sa'aatii 4 oliif turuun kunillee waan gaarii miti jechuudha. Sunillee it's not normal na boodarra innillee qaamni saalaa keenya deebi'ee akka hin kaane fi hanga qaamni saalaa dhiiraallee akka baay'ee miidhamuutti geessisuu danda'a jechuudha. Sanaaf spinal cord injury yookaan immoo miidhaan spinal cord sababa biraadha jechuudha. Sababoota fayyaa wal quunnamtii saalaa miidhaan keessaa isa biraadha jechuudha. Inni jaaffaan dhukkuba sukkaaraa. Akkuma beekamu dhukkubni sukkaaraa dhukkuboota hedduudhaaf nama saaxila. Onnee keenya irratti dhiibbaa qaba, kalee keenya irratti dhiibbaa qaba, sirna narvii keenya irratti dhiibbaa qaba. Kanaaf namni dhukkuba sukkaaraa qabu tokko keessattuu sukkaarri isaa yoo hin to'atamin yoo qoricha seeraan fayyadamee sukkaarri isaa akka to'atamu hin taasisin wantoota amma jedhe kana irratti dhiibbaa qaba jechuudha. Dadhabbii onnee yookaan immoo dhukkuboota onnee fida. Dhukkubni onnee immoo akkuma dura isin jedhe fayyaa wal quunnamtii saalaa keenya karaa ittiin miidhu isinitti himeen jira. Sirna narvii dhukkuboota narvii waan fiduuf illee dhukkuba narvii illee waan fiduuf sirni narvii fayyaalessa ta'uun akkuma dura isin jedhe fayyaa wal quunnamtii saalaatiif baay'ee barbaachisaa waan ta'eef inni yoo miidhame dhukkubni sukkaara keenya yoo to'atamu baate sirna narvii keenya kan miidhu yoo ta'e sunillee naanna'ee fayyaa wal quunnamtii saalaa keenya kan miidhudha. Inni torbaffaan muusa'uu yookaan immoo depression isa jedhamu san jechuudha. Namni depressionii kana qabu
yookaan immoo muusa'uu kan dhiphina stressii illee kana qabu. Wanti kunillee fayyaa walqunnamtii saalaa keenya kan miidhudha. Akkamitti miidhaa? Intarastii akka dhabu godha. Namni muusa'ee jiru yookaan dipireeshinii keessa jiru intarastii dhabaa jechuudha. Waan hunda gochuudhaaf intarastii dhabaa. Akkuma wanta biraa gochuudhaaf intarastii dhabu san walqunnamtii saalaatiif illee fedha dhabaa jechuudha. Sun immoo tarii haala gaa'ela isaa keessatti rakkoo irraan geessisuu danda'a jechuudha. Kanaaf namni dipireeshinii yookaan immoo dhiphina stressii yookaan muusa'uu kana qabu wal'aansa waan kanaaf ta'u isaaf taasifamuu qaba jechuudha. Psychological support irree psychotherapy kan jedhamu jira. Warri psychiatristii kan waan kana educate godhan gorsa sanillee fudhatee yoo san irra darbe immoo qorichoota dhukkuba kanaaf kennaman ni jiru. San irree fudhateetoo haala itti muusa'uu kana keessaa bahu gochuu qaba jechuudha. Inni biraa fi 8ffaan qorichoota qorichoonni tokko kallattiidhaan kan fayyaa walqunnamtii saalaa miidhan ni jiru. Isaan keessaa tokko dhukkuboota dhiibbaa dhiigatiif fudhannuudha. Dhukkuboota dhiibbaa dhiigatiif fudhannu hedduun isaanii qaamni saalaa dhiiraa akka hin kaane ni godhu. Akkasumas dhukkuboonni qorichoonni kolesteroolii yookaan immoo dhukkuboota biraa tokkoof illee fudhannu fayyaa walqunnamtii saalaa akka miidhaman ni godhu. Sun gaa tokko walqunnamtii ka'uu qaama saalaa dhiiraa kan fidantu jira qorichoonni dhukkuboota sassanii fudhataman darbee. Asirratti namni kun godhuu qabu qoricha wayii fudhatee qorichi waan san kallattiidhaan kan itti fiduu isaa yoo shakke san dura namni kun rakkoo akkanaa kan hin qabnee fi erga qoricha isa fudhatee waan kun isa mudate yoo ta'e yeruma san ogeessa isaa haasofsiisee yookaan ogeessi ilaalee waan san qoricha san itti fide jedhee yoo amane haalli inni itti qoricha san geeddaruuf jiraachuu waan danda'uuf yeruma san hakima qoricha san ajajeef informu godhuu qaba jechuudha namni sun. Inni biraa fi 9ffaa fi kan dhumaa kaansarii fi wal'aansa kaansarii. Kaansarii fi wal'aansi kaansariidhaaf godhamu tokko illee fayyaa walqunnamtii saalaa kana ni miidha. Keessaayyuu fakkeenya prostate kaansarii kan jedhamu jira. Kaansarii dhiirati xannacha prostate kan jedhamu jira. Ujummoo fincaaniitii gaditti kan argamu. Kaansariin prostate kun fayyaa walqunnamtii saalaa akka kan fidan keessaa isa tokko. Innis akkamitti tokko dhukkubichumti mataasaa dhiibbaa qaba. Lammaffaa immoo wal'aansi isaa godhamullee prostatectomii kan jedhamu jira. Kaansarii prostateetiif yoo faffaca'een akkasuma immoo BPH kan jedhamu jira. Guddachuu xannacha prostatii sanii isaaf godhamu yaaliin baqaqsanii yaaluu isaaf godhamu ni jira. Inni yoo godhame yeroo tokko retrograde ejaculation kan jedhamu isa mudachuu danda'a dhiirota wal'aan sarjariin akkasii taasifameef. Retrograde ejaculation jechuun yeroo walqunnamtii saalaa dhiirri sun fedha hin qabaata qaamni saalee dhaabbachuu danda'a garuu ejaculation isaa sanyiin kormaa isaa silaa kan gara alaatitti karaa qaama isaatiin karaa ureetiraatiin gara alaatitti bahu alatti bahuu dhiiset ujummoo fincaanii isaa keessatti ol deebi'ee achi keessatti gannama jechuudha. Ujummoo fincaanii keessatti ol deebi'ee achi keessatti ejaakuleettaa jechuudha. Gara alaatitti bahuu dhiisee jechuudha. Sun akkanaa kun retrograde ejaculation jedhama. Miidhaa wanta tarii side effectii procedure sanii yeroo itti ta'utu jira. Yeroo akkasii yoo jiraate immoo gara mana wal'aansaa deemuudhaan hanga danda'ame wal'aansa barbaachisu fudhachuudha. Walumaa galatti fayyaa walqunnamtii saalaa karaa danda'ameen akkuma fayyaa kan biraa irraa adda miti. Akkuma fayyaa kan biraa fayyaa walqunnamtii saalaa karaa isaa danda'ame namni kamiyyuu eeggachuu qaba. Wanti jiru kanadha. Wanti isiniin galle yoo jiraate tarii koomentii jalatti barreessuu dandeessu. Yeroo biraa akka qabanne irratti mariidhaaf dhiyeessina jechuudha.
warri ammoo YouTube chaanalii keenya haaraa taatan subscribe godhaatu miseensa ta'aadha. Kanumaa fayyaa ta'a.